Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyo isiniin kan jaallatu. Hordoftoonni Doogimaa Tuubii hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii? Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota keenya kutaa arfaffaa keessatti yeroo soomaa tasuma wanta raawwatamuu hin qabne yookiin immoo wanta taasifamuu hin qabne kutaa arfaffaa keessatti walitti ilaalla jechaadha. Wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasne immoo seenaa kana waliin ilaalla. Yeroo soomaa tasuma ta'uu kan hin qabne, raawwatamuu kan hin qabne kiristaanonni keessan dogongora hojjetan jechaadha. Innis maalidha? Ofii qulqulluu akka ta'an, ofii isaaniitii kan of abdatanii fi warra kaaniif immoo warra tuffataniidhaaf, baay'ee warra tuffataniidhaaf fakkeenya tokko kennee jedha. Ofii isaanii qulqulluu, ofii isaaniitii beekaa, warra of taasisanii warra kaan immoo doofaa, wallaalaa taasisaniidhaaf fakkeenya kana kennee jedha. Namoonni lama kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaa galanii jedha. Inni tokko Fariisaawiidha. Inni tokko immoo inni lammaffaan immoo qaraaciidha. Isaan nuti tumtuu jennu afaan Oromiffaatiin. Jarreen lachan kun kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaatti galanii jedha. Yeroo kana inni Fariisichaa dhaabbatee laphee isaatiin kadhannaa kana kadhatee jedha. Yaa Waaqayyo, akka namoota kaanii hundumaa saamtuu, dabaa, sagaagalaa yookiin immoo akka namicha isaa tumtuu yookiin immoo qaraacii kanaa kan na hin taasisne isin galateeffadha. Inni qaraacichi yookiin immoo nuti tumtuu jennu sun dhaabatee adda isaa lafatti gadi gombisee, agartanii kisoomina, adda isaa lafatti gadi gombisee, harka isaa immoo ol bal'isee, yaa Waaqayyo, ani cubbamaadha, dhiifama naa godhi. Laphee isaa rukutachaa Waaqa isaa waliin dubbii eegalee jedha. Eeyyeen ani cubbamaadha, dhiifama naa godhi jedhe. Inni Fariisichi garuu maal jedhe seetanii? Torbeetti yeroo 2 nan sooma. Kanan qabu keessaati kurnee nan kaffala. Kan argadhu keessaa kurnee nan kaffala jechuudhaan kadhatee jedha. Yeroo soomii wantoota hin eeyyamamne keessaati waa'ee balleessaa namaa yaaduun, waa'ee cubbuu namaa dubbachuun, nama irratti murteessuun, nama dhaadheessuun, nama hamachuun, hammeenya namaa dubbachuun, badii namaa haasa'uun tasumallee hin eeyyamamu jechaadha. Inni qaraacichi garuu ija isaa ol kaasee harka isaa bal'isee, Waaqayyo, ana dhiifama naa godhi. Ani badiin koo baay'eedha, ani cubbamaadha, ani yakkamaadha. Na irratti hin murteessin jedhe ija isaa ol kaaseetu Waaqa isaa kadhate. Isaan sana keessaa inni qaraacichi qulqulluu ta'ee gara mana isaatti deebi'ee jedha. Maal ta'ee deebi'ee gara mana isaatti qulqulluu ta'e? Amma yeroo sooma keenya keessaa ofii keenya qulqulluu of fakkeessine, ofii keenya beekaa of fakkeessine, warra kaan hadheessuuf, dhaadheessuudhaaf, warra kaan xinneessuudhaaf
ilaali ishee sagaagaltittii sana, ilaali ishee abaluu ishee cubbamtittii sana, ilaali ishee yakkamtittii sana. Ishee jedhee immoo kiristaanni. Isheenis immoo sayyuu mana amantaa dhufti, innis immoo mana amantaa dhufa jennee dubbachuun Waaqayyo sin jaalatu, Rabbi sin jaalatu, namni sin jaalatu. Mataa ofii gadi qabuudha. Kisoominaan soomuudha. Isa dhiifama namaa godhu Waaqayyoon kadhachuudha. Hunduu balleessaniiru, hunduu yakkaniiru. Waaqayyoon samii irraati ilmaan namootaa hunduma ilaale jedha. Hunduu ni dabani, hunduu ni jal'atani, hundummoo ni xu'aanii jedha. Waaqayyo kanarraati nu haa baraaru. Eeyyeeni bara wal xinneessuun itti baay'ate kana keessatti, bara itti kabaja ofii ol guddisanii kabaja namaa xinneessan kana keessatti, bara itti gaarummaan nurraa fagaate kana keessatti gaarii hojjennee gaarummaan deddeebi'uun barbaachisaadha. Cubbuurraa fagaannee argamuun barbaachisa. Yakkarraa fagaannee argamuun barbaachisaadha maatiiwwan Waaqa. Kanan ta'u taanaan soomni keenya gatiin qabu. Ilaala namni kun torbeetti guyyaa lama akkuma nuti roobiif jimaata soomnu. Torbeetti guyyaa lama nan sooma. Kanan qabu keessaa kurnee asiraatii bakuraatii nan kaffala. Mee asiraatii bakuraatii kaffalaa jirtu? Torbeetti guyyaa lama soomaa jirtu. Garuu jedhe galaalaa gaafa tajaajilli gaafa kadhannaan isaa jalaa badu. Gaafa kadhannaan isaa jalaa badu akka namtitti ishee cubbamtu, ishee qaraaci kana, ishee tumtuu kana yaa'u maqaan ittiin wal waamnu baay'ee jira. Tumtuu jenna, faaqii jedhu, warra gogaa hojjetuun faaqii jedhu, warra sibiila tumuun. Egaa Waaqayyo biratti faaqii tumtuu maal hin jiru. Hunduu ija Waaqayyootti qixadha. Waaqayyo hunda keenya ija tokkoon laala. Isa tokkoof abbaa, isa tokkoof immoo abbaa buddeenaa miti Waaqayyo. Otoo akkas ta'e banneerratu. Waaqayyoon ilaala isa hamaarrattis aduu baasa. Isa yakkamaarrattis, isa jal'atarrattis aduu baasa. Isa cubbamarrattis aduu baasa. Ati yakkiteetta aduun siif hin ta'u hin jennu. Ati cubbamaadha qilleessa argattu hin jennu. Ati immoo cubbuu qabda ganna hin geessu, bonatti hin ceetu hin jenne ilaala. Waaqayyoon gaarummaan isaa, arjummaan isaa kan inni madaalamu isa qulqulluu irrattis aduu baasa. Isa cubbamaa irrattis aduu baasa. Of guddisanii orma xinneessuun, of kabajanii orma salphisuun macaafni qulqulluu tasumallee kan hin jaalatu jechaadha. Kanaaf egaa sooma keessatti waa'ee keenya, waa'ee ofii keenya, waa'ee badii keenya malee waa'ee yakka namaa yaaduun, waa'ee badii namaa dubbachuu fi haasa'uun Waaqayyo hin jaalatu. Sooma keessatti immoo tiitinnaa yookiin immoo kisoominni baay'ee barbaachisa jechaadha. Of tulummaatiin kan dhufu daabiloosuu aangoo isaarraati. Saaxanaa'eliyyuu aangoo isaarraati kan inni jigeef, kan inni kufeef isa kanaaf jecha. Kana yoo ta'e, akkanatti soomneerra yoo ta'e, akkanatti saganneerra yoo ta'e, eebba guddaatti arganna. Foon keenya mo'anne lubbuu keenya oolchanna jechuudha. Kanan ta'u taanaan immoo soomni keenya, saganni keenya calliseedhuma jechaadha. Kanaaf kana beeknee deemuun barbaachisaadha. Baay'ee of yaadachuun, maalirra akka jirru, maal gochaa akka jirru yaaduun yeroo sooma keessaa baay'ee kan barbaachisuu fi nurraatii kan eegamu, guunni argamuu kan qabnu jechaadha. Meeqan keenyatu afaaniin sooma, gurraan sooma, ijaan sooma, lapheen sooma, lukaan sooma jennee gaafa ilaallu deebisa isinuma afanii isaa jechaadha. Mee dhaabannee ofaa ilaalu akkamitti soomaa akka jirru, maal soomaa akka jirru. Kaan isaanii foon horii ni soomu, foon namaan soomanii. Kaan isaanii foon horii hin soomu, nama soomuu hin danda'anii. Gurraan soomuu hin danda'anii, lapheen soomuu hin danda'anii, ijaan soomuu hin danda'anii. Yeroo soomii kana keessallee fiilmii sagaagalaa kan laalan jiru. Sagaagala kan raawwatan jiru, kan sagaagala kan ofirratti sagaagalan baay'ee isaanii jiru. Hin beekna waan ta'eedhaaf. Kun kan hin barbaadamnee fi kan hin eeyyamamne ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Itti aanu kutaa 5ffaan ammas wantoota yeroo soomaa hin barbaachisne keessaati kutaa 5ffaatti immoo waliin laallaa. Warreen haaraa taatan ammas sabiskiraayibii godhaa. Waliif dabarsaa. Ergaan kun kiristaana hunduma bira akka gagga'uudhaaf,
hunduu dhaga'ee akka ittiin fayyuudhaaf seeraa fi heera soomii barii akka soomuudhaaf hundumti keessan sabiskiraayibii sheerii gootan akka nu hordoftan isin beeksisaa. Har'aaf barumsi qabnu kanuma irratti goolamnee kutaa shanaffaa immoo barnoota keenya wantoota yeroo soomaa dhokkaman keessaati kutaa shanaffaatiin wal agarraa. Horaa bulaa deebana waaqayyo isin haa eebbisu isin faanaa ta'u sooma nagaaf jaalala nuuf haa taasisu nagaan tura.